leenca ija kuula sindagaddu sin yaadadhaa an sin jibbu sin jaalladhaa shafaa koof sin abdadhaa lubbuudhaa fi qabeenya koo maatiidhaa fi waa hillan koo kan hundarra sin nattaanaa karaatirra deemte yaanaa hanga jennaa deemsa faanaa si jaallanna fiidaa taanaa abbaa jaalalaa abbaa gorsaa abbaa hikmaa madda obsaa situ gorsee qaqqajeelchaa jannatatti nama geessaa hayyuu namaa gameessichaa collee quraysh nabiyyichaa ifaa biyyaa malkaa hundaa caalaa khalqii ahmad hudaa kulkullichaa akka cabbii hedduu si jaallanna yaa nabiyyi rabbii ergamaa aalamaa ifaa zalaalamaa kan dukkanaa baasee hunda ilma namaa siin nuuf ife diiniin goobanee mul'atee siin caccabe shirkiin addunyaa dhuunfatee situ bane warra ijisaa cufatee yaa sagaraa bal'aa hundaaf tola ooluu kuullee ilma abdallaa kan makhluuqaaf hoo'uu rahmataaf nageenyi guyyuu sittaa roobuu yaa madda beekumsaa saayinsiif siyaasaa ifaa qaroominaa herregaaf hawaasaa akka manaajimentii tarsiima hooggansaa falmaa mirga namaa lolaa fi lolchiisaa hanga irraattuun jiru hoogganaan akkasaa mitii lafaa irraa hanga ilma namaa mirga guutuu eegaa bulchiinsa manamaa ilma namaa qooduu arabaaf ajamaa jedhee addan baasuuf kun gamanaa gamaa filatee nuuf ergee khaaliqni aalamaa hariisun alaykum kan rabbiin dubbate bilmu'miniina ra'uufun rahiim jedhee ittaanfate ambiyaa hunda keessaa eenyuun dubbate kan sadarkaan isaa barakkaan guddate hayyoon addunyaayyu kan dinqisiifate best man the world kan jedhee dubbate jenes buukii irratti maqaa moggaafate waa'ee nabii keenyaa kan kaaniif galte nuuf galeeraa laata deebisaaf maal jette kan rabbiin caalchisee goota onneen gaaraa rabbi jaallachiisee dhagaa mukaaf gaaraa kan akkasaan jiru aalama keessatti kan argitan jirtu naaf himaa eessatti kan akkasaan jiru aalama keessatti kan argitan jirtu naaf himaa eessatti barsiisaa leenjisaa lolaadhas lolchiisaa qabsaawaa onnachiisaa bashaashaa taphachiisaa mul'isaa bilisummaa jibbaa jibbisiisaa salphina gabrummaa abbaa birmadummaa nabiin nu barsiise jaalala biyyummaa gaafa qurayshiin biyyarraa sabaaftee jaalala biyya isaa fi mimmaanni gaddaa maddii isaarra yaatee wallaahi billaahi jaalalli biyya koos garaa koona nyaate edaa biyya ofii jaallachuun mirga ofii gaafachuun gabrummaa qorachuun daangaa biyya ofii dhiigaan sararachuun lafaaf lafee ofiif lubbuu kaffalachuun eenyummaa fi falmuun gurra ofii eeggachuun roorroo qe'ee dhufe ofirraa deeffachuun dabeessi milkooftu haraamanuun jedhan nabiin hundaaf michuu himamaa as ga'ee nus ni himna sichuu siyaasan jedhinaa warri qalbiin hirruu nabii waan kanarraa nuuf dhaamanii jiru riwaayaa hedduutiin gabaasanii jiru maddi kanaa eessaa hubattee obboleessaa warri qalbiin jettan kun ofii odeessaa riwaayaa hedduutu waan kana addeessaa bakka hedduu jira bar hadiisa keessaa beeki jannatan seentu yoo taate dabeessaa imaam muhammadtu jedhee nuuf odeessaa inni of keessaan fuune jecha nabii keessaa inni of keessaan fuune jecha nabii keessaa makhluuqni miidhamuu takkaasa biratti kan rabbiin nuuf ergee uumama hundatti jinnii fi ilma namaa lafaaf samii irratti maqaan isaa chaappee nu jira onneetti hin badun moofatuu amma qiyaamaatti haalaaf amallisaa waan ajaa'ibaati gaaf tokko gaafannaan waa'ee haala isaatii aayishaan nuuf himan haati muuminaati isaan haa jaallatuu rahmata isaatiin khuluqil qur'aanii haalli jiruu isaatii deemsaa fi taa'umsii sochiin faana isaatii rabbiin nonnowwatin milluu ija isaatii ajabsin boofuulaa bareedina isaatii balaqqeessa ifaa ji'a goobanaatii fooliin miskii caalaa urgaan qaama isaatii sahabaa keessaa tokko naan galle maqaanii gaaf tokko akkas jedhee waa'ee fuula isaanii wajjin gadi baanaan alkan walakkaanii barji'atu ifaa ol jedhee laallaanii as jedhee millannaan fuula nabi zaynii ifaa ji'aa guuge nuurri fuula isaanii an ofiin dubbanne beeki yaa ikhwaanii dubbisiitii barii jira hadiisaanii isa eegaa turan uummanni duraanii bar fiilmii fakkaataa har'a yoo yaadanii ajaa'ibatta eegaaf dhaloota isaanii iblis iyyee kurree guddifnaanii wanti shirkii taate hundi raafamnaanii magaalonni makkaa shaamifaa ifnaanii galanni kan rabbiitti taane ummata isaanii alhamdulillaahi rabbal aalamiini galanni kan rabbiitti taane ummata isaanii alhamdulillaahi rabbal aalamiini insha Allah itti